Wayyoo feete wongela didde yaa gooftaa kiyya biyyi lafaa didde TikTok irra fudhachuu. Wayyoo qubee generation nama waa baratu biyya tana duratti oofa injiinaroota doktoroota saayintistoota ta'a jennu waan barreeffame afaan oromoo galleef addunyaan afaan adda afaan isiitu hin ta'in barachaa jirti ati afaan oromoo narratti didda ati antee fitsuma oromoo anis fitsuma oromoo akkamitti jibda dhaggeeffadhu duraan sii deebi'a dhaggeeffadhu 55 irraa irra sii deebi'a qaceeloo dhaggeeffadhu Istifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee otuu ija irraa hin buqqaafatin waaqa keessa ol ilaale ulfina waaqayyoo Yesuusiinis gara mirga waaqayyoo dhaabbate arge 56 kunoo jedhe Istifaanos kunoo ani bantiin waaqaa banamanii ilma namaas gara mirga waaqayyoo dhaabbatu naan erge jedhe ilmi namaa kan mirga waaqayyoo dhaabbatu san si moo Yesuusi I don't know anin beeku eenyu akka himeen jiru kudha 55 irra dhaggeeffadhu 55 irratti jahatti gartee waan ni teessima 55 irratti akka jiru 55 Istifaanos garuu hafuura qulqulluun guutamee utuu ija irraa hin buqqaafatin waaqa keessa ol ilaale eessa ol ilaale waaqa keessa ol ilaale ulfina waaqayyo okay waaqayyo keessa ol ilaale ulfina waaqayyos Yesuusin eenyu Yesuusin mirga waaqayyoo dhaabbate erge eenyu kan mirga waaqayyoo dhaabbate erge eenyu Yesuusin echaa jira gobas Yesuusin kan mirga waaqayyoo dhaabbatu kan erge okay kuno bantiiwwan waaqaanaa banamanii ilmi namaa kan mirga waaqayyoo dhaabbatu sana eenyu abbaa bira dhaabbachuu jiru sakana ragaa ba'uun barbaadon isa kana riilii macaafni harkaan jiru waan ta'eefu okay ayyee ragaa biraan si kana okay khabirai wongela Yohannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 dhaggeeffadhu gaa kana gaa amma kase rukutu yaa Daawit kiyya kana gaa kase rukutu laal maqaa rabbii tokkichaatiin sanduune san fannifamne san nyaanne okay wongela Yohannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 dhaggeeffadhu akka biraatti si dubbisa fooniin si dubbisa moo afuraani afura quraana moo wongela kafeete filachuu dandeessa tole akkana jedha wongela Yohannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 dhaggeeffadhu lakkoofsa 13 akkana jedha ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e sana malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane jedhe aamin jedhime ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e eenyutu waaqarraa gabbu'e nama moo waaqa malee homtiyyuu gara waaqaa eenyu waaqarraa gabbu'e ilma waaqaati waaqarraa kan gabbu'e waa dhaggeeffadhu kaa qaceellottisa mana barumsaa fooddaarra taa'ee namni ala gad laalu guyyaa qormaataa hin rakkata yeroo nan dubbisen dhaggeeffadhu gizeen si gaafadhe rakkisaadha akkana jedha wongela Yohannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti akkana jedha qaceellotti ittiin dabalu dhaggeeffadhu akkana jedha sagalee waaqayyootiin ilma namaa isa waaqarraa gad bu'e sana malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane jedha eenyu kan waaqarraa gad bu'e nama moo waaqaa gadi bu'e waaqarraa kan gadi bu'e sagaleetu jedhu akkasammas dhaggeeffadhu dubbii kan keetiin fudhadhamu kan wongelaan fudhadha kan Yohannisii dhugamu kan keetiin dhugamu amen dhaggeeffadhu akka jedhu ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e sana malee ilmi namaa kun eenyu kan waaqarraa gadi bu'e ilmi namaa Moo dhaggeeffadhu kaa qaceellotti maal taate naagale waan jedhe ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane jedhe eenyu kan gara waaqaatti ol ba'e ani hin beeku kan naa ibsuu dandeessa Yesuus gara waaqaatti ol hin baane namni illee du'ee gara waaqaatti ol ba'aati kan inni kana satti ba'aa jira yoo wanni inni du'u eenyu Yohannis eenyu dubbachuu jedha okay kan waaqarraa gad bu'e eenyu dige kan waaqarraa hin fudhadhu jedhame hin fudhadhu no
Ani nam fudha ani wanta dhuga lafa dhugaan jiru nam fudha ammallee arrallee boorillee. Okay. Gara deemee si gaafa. Yesus Kristos waaqarraa gadi bu'e kan jedhu hin jiru. Yesus Kunoo Kristos tika. sagaleedha. Kunoo tika. Sagaleetu Okay. Maariyaam dubbata. Okay. Hayyee ilma namaa kan waaqarraa gabbu'e eenyu ilmi namaa kan waaqarraa gabbu'e naa himi. Waajiidha moo Ilmi namaa waaqarraa gabbu'e gaafa. Ilmi namaa waaqarraa gabbu'e gaafa jedhamu dhalatee foon lubbuu kan qabutu waaqarraa gadi bu'e. Anis Yesuus waaqarraa gabbu'e moo lafarraa ol ba'e? Yesus sagaleetu sagalee waaqarraa gadi bu'e. Kanaafuu boqonnaan kun boqonnaa kijibaati mi? No, boqonnaa kijibaati hin jenne. Okay, ilmi namaa kan waaqarraa gabbu'e eenyu? Okay, ilma namaa kan gara waaqaa ol ba'e sana eenyu? Ilmi namaa gara waaqaatti kan ol ba'e Yesus Kristos. Namni hin ba'u. Hafuurri hundi gara waaqaa deebi'a. Namaatu gara waaqaa ol ba'een jedhamu. Biyyee foon gara biyyeedha. Hafuurri gara waaqayyoo jedha. Kuni Istifaanos osoo hin ta'in asitti kan gara waaqaati. Yesuus gara waaqaa deeme moo hafuuraan deeme moo fooniin deeme Yesuus? Yesus Kristos fooniin deeme du'ee du'a moo'ee ka'e. Goobas namaatu ol ba'e moo waaqaatu ol ba'e? Waaqa bifa namummaa qabutu ol ba'e. Waaqaas namaatu gara waaqaa ol ba'e. Waaqayyo bifa namummaa qabu. Waaqayyo bifa namummaa qabutu. Waaqayyo nama fakkaata? Yaa. Eh? Yaa nama fakkaata maaf nama fakkaata? Okay. Waaqayyo ana fakkaata moo si fakkaata? No, Waaqayyo namni kuni namni kelerii garaagaraa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf amma akka Araba salaam alaikum. David amma yoo hedduu si galee. Ongela kiristaanii nu bira dhusi qofa mi daaqoon barsiisaa faarfattuu faarsisaa eenyu raajin hundi gaafa nu bira dhufte akkuma keetii kan obboleessa koo abbaan fade trinitii miti trillion oo barateewu odii galle I don't know why ongeluma fi kana diduun afaan oromoo guutuu waan sin jedhu waan biraa sirraa gabaabsa Yesuus dhiira jettee amanta moo dubartii jettee amanta Yesuus Macaafni qulqulluun kan keenye garuu Yesus Kristos kaa'ee jira. Ani waan beekuun si gaafadhe. Yesus Kristos ilma Maariyaamii miti? Aya. Ilma Maariyaamii miti? Ilma Maariyaam ilmi isin argatte kun ilma dhiiraati moo ilma dubartiiti? Ilma dhiiraati. Koobas dhiira kaa Yesuus dhiiraami? Aya. Atoo dhiira moo dubartiiti? Dhiiran. Siif Yesuusis dhiiraami? Aya dhiira. Goobas Yesuus Kristos haadha ni qabu moo hin qabu? Haadha ni qaba. Haadha isaatiif maal ta'a Yesuus? Mucaa ta'a. Maariyaam maal taatiif Yesuusiif? Haadha taati. Yoosef maal ta'aaf Yesuusiif? Hooma. Hooma. Yoosef Maariyaamiif maal ta'a? Kaadhima ta'a Yesuus garuu hafuuraan dhalate. Okay, hayyee Maariyaam haadhaaf abbaa ni qabdi? Maariyaam haadhaaf abbaa ni qabdi? Kan hin qabdi. Yesuus haadhaa fi abbaa Maariyaam san yeroo arge maal jedhee waama? Firoota isaati kaa. Akaakayyuu isaa baabilii isa jedhamu sana. Ameen. Gooftaan kee akkoo akaakayyuu sin qabaami? Akkoo akaakayyuu sin qaba akkati yaaddu kanatti akka naafatti yaaddu. Akka ani yaaddu miti. Akka ati yaaddutti Yesuus akkoo fi akaakoo ni qabu moo hin qabu? Akka ni yaadutti mitani ko yaada kee deemsisee dhaqee sammuu kiyyaan yaadin sammuu kan keetiin Yesuus haadha Maariyaamii fi abbaa Maariyaamii deebee gaafa daadhii wayinii dhumee jennaan dubartittiin haati isaa Maariyaamin maal jette? Bishaan dhuyna malee daadhii mee? No, haati isaa Maariyaamin gaafa isheen daadhii wayinii fixaniiru jettu yeroon koo hin geenye hojii koo keessa siin galchu hojii koo keessa seenuu sin barbaachisu. Ani waan jedhe ergama dhufeef qaba. Waan jedhe akkasitti dhaabnee walirratti waliin haadhaaf abbaa hin qabdi harmee teetiitii fi agartee abbaa harmee teetii gaafa argite maal jettee amtaati Daawit? Ani abbaa kootiin abbaan jedha haadha kootiin haadhan jedha akaakayyuu koo abaabilii koo jedhee waama. Goobas Yesuus Kiristoos harmee isaatiin harmee too jedhaani gaafa harmee Maariyaamii fi abbaa Maariyaam arge maal jedhee waama? Anaaf Yesuus tokko miti. Tokko hin jenne anaafeetu tokko miti. Anaafeetu harmeetootii miti. Harmeeteeti malee kabajaadhaaf harmee gartee Daawit akkam nagaa ayyija in kabajaaf haadha kabajaa haadhan hin jedhan. Yesuus haadhaa fi abbaa isa haadha. Yesuus haadha Maariyaamii fi abbaa Maariyaam yeroo arge maal jedhee waama?
akkasuma ta'a naayim. Haadha Maariyaamiif abbaa Maariyaam yeroo arge maal jedhee waama? Haadha Maariyaamiif abbaa Maariyaam miti namoota hundallee gaafa arge Aboon sanan si gaafadhe maal taate? Haadha Maariyaamiif abbaa Maariyaamin gaafa arge maal jedhee waama kan jedhu haati Maariyaamiif abbaan Maariyaam maal akka isaan ta'an adda bahuu qabachetti. Maaliifi warri barsiisa koo hordofan hundiyyuu fira kooti maatii kooti jedhu. Maatiin keessi barbaadu gaafa isaan ittiin jedhan maal jedhenni? Waaqayyoon fira qabaa. Maatiin koo warra na hordofanidha jedhe. Ati fira ni qabda? Fira ni qaba. Yesuusoo fira ni qaba? Yesuusoo fira ni qaba? Yesuus Kiristoos firri isaa kalima ni jira mana kalima Yes barbaadanii Yesuus ittiin dhayna inni wongee na dubbisa sammuu mataa ta'a jala deemuuf malee ragaa fiduufis inni yoo wangama kibran qabu beektaa kanaaf hin dhiise sammuu mataa jala adeemu. Ragaa hin qabneef malee ani koo ragaa baay'ee nan qaban ture. Qabatee waan hin jirre. Amma waan si gaafadha waan si gaafadhu Maariyaam gaafa Yesuus Kiristoos argite ilma koo jettiin himi? Yaa hin jetti. Okay. Akkasuma gartee Yesuusis haadha isaa harmee jedhaan himi? Yaa hin jedha. Yesuus Kiristoos Waaqayyoo isa waaqarra jiru yeroo arge maal jedhee waama? Waaqayyo inni waaqarra jiru Yesuusin gaafa argu ilma koo jedhee waama. Inni kun ilma koo san Okay. Hold on. Okay. Waaqayyoon waaqarra jiru Yesuus maal jedhee waama? Ilma koo isa jaallatamaa hojjetaa koo isa amanamaa jedhee waama. Gobat. Maariyamoo Yesuusin ilma koo jettiimi? Maariyaam ilma koo jettiin sababii maaliif? Sababii hojii isaa hordoftuuf. Okay, qoy. Gobas. Maariyaamii fi Waaqayyo abbaan waaqarra jiru yeroo wal argan maal jedhanii wal yaaman? Waaqayyo abbaanii fi Waaqayyo inni lafarra jiru yeroo wal argan. Ansan hin jenne. Maariyaamii fi Waaqayyoon abbaan Yesuusanii fi Maariyaam yeroo wal argan maal jedhanii wal yaaman? Abbaani Yesuusii fi Maariyaam maal waliin jedhan? abbaadha Yesuus Waaqayyo inni waaqarra jiruu fi Akkas Maariyaam isheen lafarra jirtu yeroo wal argan maal jedhanii wal waamu? dhaggeeffadhu waan jedhe Yesuus Maariyaamiif ilma ta'ami? Yesuus abbaadhaaf ilma ta'ami? Abbaadhaaf ilma ta'ee. Gobas. Abbaan waaqarra jiruu fi Maariyaam lafarra jirtu yeroo wal argan maal jedhanii wal waaman? Abbaan waaqarra jiruuf Maariyaam lafarra jiran maal jedhanii wal waamu kan jedhuu fi abbaan waaqarra jiru Maariyaamiin akkamitti beeka kan jedhu abbaan waaqarra jiru Maariyaamiin uumama ta'uu ishee uumuu isaa beeka. Waaqayyo immoo Yesuus Kiristoos immoo isa Waaqayyo sagalee erge. Ansan hin jenne afaan Oromoo David gabaabsi. Maariyaam Yesuus ilma isiitimi way ilma haadhateetiiti ilma isiiti. Ajjeesuufis cafaquufis fannisuufis mirga qabdi moo qabdu ilma isiidha? Eenyu dhorku akkamitti mirga qabdi? Ilmi kee eenyuti? Haatiti gaafaan na dhalte na ajjeesuuf mirgan qabdu? Nutii fi isammaa nutii fi Yesuus Kiristoos akkamitti walitti finnee wal bukkee taasisuu dandeenya? Wasi qaban harmeen tatte gaafate dhalatte osoo si gatte si ajjeefte si roosuu baatte hin jiraataati hindu arra na hodhin haasoo taasila. Inaasa'u ka isammaa Yesuus Kiristoos akka dhalate durayyuu beekameeti. Hold on. Maariyaam Yesuus futee osoo billaan wawwaraantee gattee darbite mooraa iddoo wayititti osoo darbite Yesuus kan jedhamu kun hin jira. Osoo isin hin guddifne ammasii osoo noosifne. Akkamitti waraanuu dandeessire akka inni dhalatu dura himameeti biyya fagoo ilma isa barbaadanii jedha. Mootummaan biyya sanaallee Yesuus Kiristoos akka dhalatu hin beeka bara. Aboo mootu warra raayiduudha malee raayiduudha sani warra gartee aduudha baabiiftu warra waa laalu sani waan sin jedhe san warra raayiduudha waan namoonni kaan irraa maal qofa waan jedhe Maariyaam Yesuus ajjeesuu hin dandeessu. Maariyaam Yesuus ajjeesuu akkamitti dandeessiree hafuuraan dhalate koo hafuura Yesuus Kiristoos koo waaqummaatti dhalatee jira. Mucaa kana eenyu guddise? Maariyaam. Harmasii ho'aa guddateemi? Yaa. Harma dhorkuu dandeessu? Ani kana ragaadhaan hin beeku garuu harma ho'aa guddisuu ishee ragaadhaan hin beeku. Ragaadhaan.
harma okay harma Yesus nyaachisa guddistee miti Maariyaa Yesus Maariyaam. Yesuusi Maariyaamee akka ilma isheetti akka isheen guddiste injira garuu nyaachiste waaqa guddiste moo nama guddiste? Okay. Ifama garuu waan baay'ee ammani haasaa keerraa waan baay'ee waan an baru waan an hubatu nan qaba amantii koo waan jabeessu akkas niin beeka amma waanuma jiru ani waan jiru malee sin gaafa David kiyya guddate Maariyaam waaqa guddifte moo nama guddifte si biratti? Waaqayyo nama guddiftu takka waaqayyo namni guddisu takkaan dhageen deekkeerii namni ijoollee iddoo nama guddisa malee namni waaqan guddisu. Maariyaam waaqa guddifte moo nama guddifte? Waaqa guddiste. Okay, waaqayyo kee nama guddise jechuudha. Waaqa guddiste. Nama akkamitti nuti waaqaan jalqabuma nama jenna isti. Kana kaasammuu teessantu na dhibee bar. Waaqaan nama jechuu hin dandeenyu koo waaqa namni koo ama wal bira geeti namni kan inni dhalatu. Fincaan raa qulqulleessitee nyaachiftee qaama dhiitee huccuu bittee fi nyaachisaa waggaa hanqa 30 isin guddiseemi. Waaqa kana guddistee waaqayyo kana guddifteemi. Waaqayyo nama kana guddisa moo waaqayyo nu guddisa? Ajaa'iba David sammuun teessan tuni ani sammuu matee tana mee of kofale yeroo takka kofale mee seeqi yaa rabbii kiyya jedhi yaa gooftaa. Kolfee kunoo. Uumaa rakkoon hin jiru. Wallahi rakkoo. Waaqayyo Maariyaam tan waaqayyo guddifteen waaqeessine waaqa isii guddise isiitu gadaamee isaa keessa ji'a 9 baadhate isii irraa qulqulleesse isii bineensota irraa eege waraabessa irraa eege halkanii guyyaa mucaa koo jettee guddiftee asiin geessee gooftaa isinii guddiftee waaqni nama guddisu akkamitti waaqni namatti haajama waaqaatu nutti haajama moo nuutu waaqatti haajama? Koota amma nuti lachuun keenya yoo amma ragaa walii fudhachaa hin jiruni waaqi amma sirratti fuula kee irratti fe'achuu hin danda'u waaqi. Maal fa'a? Waan barbaade fe'achuu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf narratti waaqayyo ni fe'ata malee narratti hin fe'amu waaqayyo waan fedhe narratti fe'uu danda'a. Ofii isaa sirra fe'amuu hin danda'u. Narratti fe'amu waaqayyo maal narra akkamitti baadhee deema waaqayyo hin fe'amu. Hin fe'amu. Hin qubatu yaa waaqayyo narra maal godha? Akkamitti waaqayyo hin baadhatu? Atuu narra qubachuu asii baadhachuu hin danda'u waaqayyo baadhadha. Kan saati kaanimmaa kan koo ati kan koo miti kaa waaqayyoon kan kee waa hunda godhuu hin danda'ami? Hin danda'ami jettee amantaami? Hin danda'a. Hin danda'a. Waaqayyoon kan kee waa hunda ta'uu hin danda'a? Waa hunda gochuu hin danda'a? Waa hunda ta'uus ni danda'a? Hin danda'a. Okay, waa lama waa laal amma fakkeenyaaf waaqayyoon anaa kana dubartii geeddaruu danda'a yoo fedhe miti? Yaa. Waaqayyoon dubartii ni ta'a yoo fedhe? Kuni ragaadhaan hin jiru garuu ta'uu danda'a. Maaltu isa dhoo? Waaqayyoon seexaana ni ta'a yoo fedhe? Seexana hin ta'u. Maaliif seexana wajjin wal mormu? Hin danda'u. Kanaafuu waaqayyo waa hunda ta'uu hin danda'u kaa. Hin danda'u. Waaqayyo waa hunda ni godha jettee ni amantaami? Waaqayyo waa hunda ni godha garuu seexanni seexanni ergamaa waaqayyo isa guddaa ture. Waaqayyoon anaa kana abuu mo'as kana waaqayyo pheenxeedhaa waaqayyo waajiidhaa na godhuu ni danda'a. Waaqayyo seexan waaqayyo waajiidhaa na godhuu ni danda'a waaqayyoon keessan anaa kana waaqayyo pheenxeedhaa godhuu ni danda'a. Inni kun hin danda'u naan jedhe ka. No. Waan tokko walii galuu qabna sitti. Asitti inni kun dhimma hafuuraati. Fakkeenyaaf Phaawulos ariyataa waaqayyoo ture. Phaawulos macaafa irra jira. Waan waaqayyo irra jira. Waaqayyo waa hunda ariyataa waaqaa tureetti waaqayyo rukutee gara amantiitti fide. Si fiduu danda'a. Tarii si fiduu danda'a. Tarii na fiduu danda'a. Waan jedhe waaqayyoon anaa kana waaqayyo isaa na godhuu ni danda'a waaqayyo isaa. Siin waaqayyo isaa. Waaqayyo isaa takka waaqayyo kan kee na godhuu ni danda'a waaqayyoon. Kan kiyyaa? Ni danda'a kaa'een maaf hin dandeenye haa godhu. Hin danda'a amma waaqayyo kan kee ta'uu ni danda'a. Waaqayyo kan koo. Ani si godhachuu hin danda'a.
Ani waaqayyo na godhe amma ni waaqayyo kee maybe waaqayyo keetii mi'an. Amen. Naaf sagadda. Fakkeenya godha. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jirtani waaqayyo keeti jette. Rabbiin gartee waa isiniif haa laaffisu. Buhaarre. Amiin. Duufa